soda watoota kiyya amma Facebook page isa standard eeggate bifa kanaan banne haa jennu. Dura dursa wanni gochuu qabnu step lamada Facebook page keenya kaayyoo bananneef san galmaan gahuudhaaf jecha Facebook page keenya irratti hojjechuu qabna jechuu. Facebook page keenya erga guddifnee booda hoo kaayyoon inni lammaffaa Facebook page keenya irraa maallaqa hojjechuu. Maallaqa hojjechuuf Facebook page keenya dirqama monetize tahuu qaba jechuu. So monetize mal nu gaafata. Monetize criteria akkamii nurraa barbaada. Monetize biyyoota nuti jirru irratti hundaa keessattuu Itoophiyaa keessatti monetizing ni hojjeta. Itoophiyaa keessatti Facebook page irraa maallaqa hojjechuu ni dandeenya monetize taane. Moo akkasumas Itoophiyaa keessa jiraanne monetize tahuu ni dandeenya moo hin dandeenye. Gaafii tana boodara kan isin deebisuudha. Jalqaba monetizing wanni nu gaafatu follower 5,000 kun gosoota viidiyoon tu gadhiifnu irratti ad revenue hanga tokko kannu qaba. Follower 5,000 irraa eegalee akkasumas daqiiqaa 60 kan viidiyoon keenya achirra ilaalamu jechuudha. Kunis isa biraati. Ammas criteeriaan inni biraa lakkuma Facebook page keenya guddifachaa deemnuu fi daqiiqaan kun ol dabalamaa deemuun monetizing kan taanus level isaa ol kaa'ee deemaa jiru. Inni biraa ammoo follower 10,000 irraa eegala. Akkasumas live viidiyoon live irratti daqiiqaa hanga daqiiqaa miliyoona takka waan akkasii lamuu qaba hanga sisni jira. Akkasumas daqiiqaa 60 irraa eegala jechuudha. Kanaaf criteria kana erga guddee booda kan monetize apply taanu jechuudha. Monetize apply khataan kun seera Facebook ni kaahee jechuudha. So amma asirratti wanni inni gaafii namatti immoo biyyoota monetizing biyyoota nuti jirru irratti ni hundaa'u ni hundaa'u. Especially Itoophiyaa keessatti monetizing ni hojjeta. So sababni gaafii monetizing biyyoota nuti irratti hundaa'eef maali? Biyyoota advertising yookaan adsing keessatti hojjetu jira. Biyyoota san keessatti kan Facebook irratti erga criteria gunnee booda monetize apply godhannee erga review nu godhanii approve nu godhuu danda'anii jechuudha. Biyyoota advertising keessatti hojjetu keessatti jechuudha Facebook ni kan monetize hayyamu. So Itoophiyaa keessa warri jiruuf monetize kun ammaaf ni hojjetamu hin hojjetu gaafii jettuun Itoophiyaa keessa teenye monetize godhachuu hin dandeenyu kallattiidhaan jechuudha. Kallattiidhaan hin dandeenye. So erga kallattiidhaan dandeenye haala kamiin dandeenya kan jettuuf gaafii nutti ta'uu dandeenya. So maaliif purpose maaliif Facebook page qabaachuun barbaachise jettaniis gaafachuu dandeessan. So Itoophiyaa keessatti teenye kallattiidhaan apply godhachuu hin dandeenye malee karaan biraa karaan itti Facebook keenya Itoophiyaa keessatti teenye karaan itti apply godhachuu dandeenyu al kallattiidhaan jechuu ni jira. So Itoophiyaa keessatti teenye Facebook irraa monetize godhachuu ni dandeenya jechuudha. So haalata kamiin godhachuu dandeenya maaliif yoo akkam goone wayya kan jettuuf video kana taala sin dheersuu hin barbaanneef gara fuulduraatti gaafii keessatti hundaa Itoophiyaa keessatti teenye kallattiidhaan akkamitti Facebook page keenya Itoophiyaa keessatti teenye apply godhachuu dandeenyu video gara fuulduraatti kan irraa haasofnu fi kan isinitti agarsiisuudha. So daawwattoota kiyya isinirraa waan eegamu YouTube channel kana subscribe gochuudha jechuudha. Content fi odeeffannoo wantoota kanaa wantoota gaggaarii wantoota onnagarii kanaa yoo barachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf gaafii keessan deebisuuf qophiidha. Gaafii qabaatan comment jalatti draw okkii godhaadha. Video kana baay'ee hedduu waan itti dabaleef please namoota hedduu biraan gahaadhaan isiniin jaa. Akkasuma as haalata kamiin akka YouTube channel banachuuf dandeessan from scratch irraa kan isinitti agarsiisuudha. Video gara fuulduraa keessa hatti I hope video ka jaalatan abdiin qaba. Gaafii qabaatan any question comment jalatti barreessuu ni dandeessu. So nagaan.